Wobaan isa harra'ee bilajji'a gaafa shinniigaatti jaallan hooggantoonni abaa'oo yeroo sana qondaalonni waraanaa wareegamanii sanan sharafne alaabaansaa sanuma heerrisaa seerrisaa sagantaan siyaasaasaa naamusnisaa kaayyoonsaa isuma sana akeeknisaas isuma sana kan irraa harca'e kaleessas jira harrallee jira sun ammoo hiddi sun hangam buqqaanetti baalli nurraa harca'e ofumaati simboo dhaba ayyaana dhaba surraa sana dhaba magariisummaa sana dhaba inni iyyuu faayidaa qaba inni har'a nu keessaa hantuuta gumbii uru ta'ee maqaamaa farra sooshaal miidiyaa jettantu jira baay'ee rifeensi jira hidhannoon jira uffanni jira qawween jira suuraa of maxxanse achirratti ol baase jaala baluu koo itti afarsituu jira itti afarsaniitu yeroo bakka silaa dhiirummaan jirtu sana ga'anii hanqatummoo akkuma malee yoo ol nama baasani yeroo nama jalaa goran immoo kufaatii isaatu gadhee garmalee ol nama dhiibanii achirraa kaatan jennaan kufaatii isaa garmalee gadhee ta'a. Warra akkasii jira. Warra akkasii har'a tokkummaa qabsaa'otaa jaalala jaallummaa waraana bilisummaa Oromoo hin sharafu. Xannachuma yoomuu foon ta'uu hin danda'u ni cita. Hidda malee immoo xannachi yoomiyyuu hin dhiigu. Har'a araara jennee waraana bilisummaa Oromoo faffaca'aa bittinnaahaa kaayyoo hin qabne akeeka hin qabne hoggansa hin qabne kallattii meeqaan quunnamuu yaallee marsaa 10 quunnamuu yaallee tokko achiin yaada ciccitaa yaada adda addaa fidee nutti dhufaa jedha gadheen. Arrabni hin duutu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaade haa ta'u rakkoon keessaa rakkoo keessa isaati. Hanga dirree jirutti naamusa kamuu haa qabaatu. Mootummaa gabroonfattuu impaayera Itoophiyaa ijaarte har'ammoo tiksaa jirtu araara kadhateen beeku na amanaa. Araara kadhateen beeku namni tokkoyyuu nin beeka jaallan iddoo kamuu haa jiraatan kan facaanee jirru nu dhagaa miti iddoo tokkon teenyu nu waboo urjii Oromiyaan bal'oo faca'iinsi keenya akkasi hanga fa'uu hanga barbaade rakkoon kamuu jiraattu impaayera Itoophiyaa yaada ciccitaa adda addaa qabannee mootummaa gadi galoo har'aa kana hin kadhanne eenyuyyuu jechuudha. Kun dhugaa jirtu. Warri ololu maqaa araaraan nu cabsee bareera. Nagaa waan jaallannuuf. Hooggantoota keenya cabsee harkatti galfateera. Hidheera, darareera. Har'ammoo haftee hambaa daa'ima abbootii isheerraa qabsoo fudhattee kuftee kuffisaa jirtu kana qawween injifachuu hin danda'u. Yoo danda'e ololaan akka sangoota burree sana gargar diddiigee injifachuuf Oromoo akkasitti cabsee bare waan ta'eef hin danda'amu har'a sun. Rakkoon keessa keenyaa naamusumaa fi seera woboon qabuun keessa keenyatti sirrata. Kanaan ala woboon kamuu eessayyuu jiru namni kamuu kadhaa mootummaa kana dhaqee hin jiru. Mootummaan kun garuu nu kadhateera. Nu kadhateera. Sanaaf immoo akka dhaaba jaarmiyaa
hoggansa tokkoon taliigamu naamusa qabu saba bakka bu'eetti deebbiitti laanneerra. Deebbiin itti laanne nagaan yoo wanti Oromoon barbaaddu akka barbaaddutti barcuma nagaarra taa'anii waliin dubbatanii ni furama ta'e sana furuuf nu qophii. Balballi keenya yoomu bana sanatti deebbii laanneerra. Mootummichi nu kadhate rakkoon Oromoo keessaa akka rakkoo gama Tigraay hin laaffattuufi. Kanaaf bakka nuti argamne warri qaama sadaffaa jechaa ture argametti hin argamne. Kanaafuu nagaanis ni injifanna, lolaanis ni injifanna. Bakka sanatti hin argamne. Borus yoo jiraate hin sodaannu nuti. Haqa san harkaa qabna. Isaaniif aangoo barcuma siyaasaa dachee Oromiyaa Oromoof dabarsanii kennuun hadhooftu kokkee kana gadi hin buutuufi. Rakkoon gama Tigraay achi bahaa. Rakkoo sekiyuriitiiti. Rakkoon Oromiyaa keessa jirtu handhuura biyyittii impaayerittiiti. Marrummaantu diigamuuf taa'a. Nagaan furamuunsaa ni ulfaata bakka haqnii fi dhugaan jirutti. Sossobbaa dabsaa fi jallinaan immoo gali. Tiksee loonii miti waraanni bilisummaa Oromoo. Ba'uuf heeyyama nama hin gaafatu. Galuufis heeyyama nama gaafatu hin qabu. Irree isaatu isa baasee irree isaatu isa gashe. Warri seenaan beekne, warri dhugaan beekne, gariin wallaalaan keenya, gariin nagaan haa bu'uuf, gariin immoo kan beekamu malee kan beekumsa hin qabne. Warri akkasii immoo kallattiitiin nagaa buusuuf tattaaffii taasisa. Nagaa buusuuf tattaaffii taasisuu isaaniif galata qabu. Nagaan garuu akkatti bu'u hin beekanii sana woboof haa dhiisan. Kanaafuu nagaatiin Oromoon rakkoo ishee furachuun ni fakkaata yoo ta'e sodaan qabnu hin fakkaatu immoo lolarraa duuban jennu ni xumurra ni injifanna ni guduunfinaa jedhu. Kun haqa. Hanga jennu keenya irraa seessuun hin jiru. Kodhollee miti siin jedheera. Leencuma olol usussiin gumgummiin hamiin homaa deemsa keenya taakkuu tokko duuban deebisu. Ololli hin jiru taanaan hojii hojjechaa hin jirruu jechuu. Nama qimmiidhaan jirruu jechuu sirriitti ololli hin jiru taanaan. Dhiigan ba'u taanaan hojiitu hin jiru jechuu. Irribaa kaanee yoo of gaafachuu qabna. Tirarraas haa ta'u diinarraa. Ololli hin jiru taanaan hojiitu hin jiru jechuu. Kanaaf ololli kamuu haala kamiinuu facaatii kamiyyuu hin fidu waraana bilisummaa Oromoo keessatti. Beeka waraanni bilisummaa Oromoo hanguma umurii isaa xiqqoo kanatti daa'imni irraa abbootii isaa irraa qawwees qabsoos hidhannoos siyaasichas hundumaa dhaale kun yerooma waggoota xiqqoo tokko dura waan isa mudatte beeka. Dhaloonni suni hedduun isaa dacha'ee as keessa jira. Hedduun isaa gaabbee bakka dhaqu dhabee rakkoo hamtuu keessa jira. Laman suufamuu dhaloonni kun harka kennachuunuu gamtaa feeti. Dachaanii galuunuu dubbachuu feeti. Ol deebi'aan sunuu tokkummaa feeti. Harka kennatteeyyuu waan harka kennatteefi kabachiisachuufu wal ta'uu gaafata. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo hangamuu eessattuyyuu bakka kamuu haa jiraatu, akka kamiinuu haa jiraatu, naamusa kamiyyuu haa qabaatu.
Oromoo wanni inni hanga ammaa waraana bilisummaa Oromoo haati Oromoo gadameessatti deebistee baattattee deemaa jirtuu fi mi'aasaa beekti. Abbaan Oromoo har'a gumbiidhoo onse maasiinsaa gabuu bulee lafti onee facaafachuu dadhabe manni isaa irraa gubate har'allee waraana bilisummaa Oromootti rarra'ee waan jiruufi beeka. Kanaafiyyuu lolli dhaabbanne silan sinittimi tuttumataa turre sochoosaa turre amma isin qawween ani eeboo kootiin waraanuuf deemnaa jechuudha. Hubattanii waraanuuf deemna. Kanaaf waan laaftuu hin eegin. Diinarraa immoo titiisarraa immoo damman eegin. Kanaaf itti cabsinaa jechuudha. Itti cabsina. Akkasiin galma ga'a. Oromoon abbootiin keenya kaleessaa warri seenaa beeku. Gabrummaa waan isaan goote warri beeku. Qawwee kaasuu miti. Tabba yookaan tulluutti ol baanee waltaanee yoo fincoofne fincaan keenya iyyuu diina keenya galaanatti naqaa jechaa ture. Har'as boo'ichi akka ga'u, dhangala'uu dhiigaa akka ga'u, cabuun lafee akka ga'u, ba'uun lubbuu akka ga'u, salphinni akka ga'u, hidhamuun dararamuun sinsilaa waan irraa haasaan iyyuu miti amma. Inni waan irraa haasofnu miti. Qaanii akkasii kana keessaa ba'uuf goblaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti, waamicha waraana bilisummaa Oromoo jalatti akkuma kaleessaa inni harka duwwaa fincile dhagaa darbate dhagaan burtukaana buusuu jedhanii inni itti qoosanii mootummaa addunyaa nu hiriyyaa tolfattee dinagdee itti dhangalaastee gargaarsa itti dhangalaastee meeshaa barri qabu hidhachiisteeyyuu akka dhagaatti walirraa gadi konkolaachise. Har'ammoo sun dirree jira. Dhaloonni qeettafe. Oromoon waan qabduun of qopheessi. Waggaa 160 dararamne. Guyyaa miti sa'aatii 160 nutti hin fudhatu yoo akka kaleessa TPLF'n goonetti deebina ta'e. Sanaaf qophaa'ee. Qophiin sun waraanni bilisummaa Oromoo shamarran Oromoo ishee kaleessa illolte mollolte maaliin kilaashii boojite akkas jirti. Har'as dargaggoon Oromoo inni diina keessa jirus namni namummaansaa bakka dhaabbatuun miti kan inni ibsamu, iddoo hojjetuun miti kan inni ibsamu, waan inni hojjetuun diina keessa taa'ee miciraan Oromoo garaa Oromoo kan qabu jira. Asuma nu keessa taa'ee gadeenis jira. Warri akka Mustafaa Huseen har'as jira. Of qopheessa. Dukkanni barii jalaa kuni waa hima. Iyya lukkuuf korrisa weennii qofaa waca simbiraa qofaa eegaa jira jechuudha. Inni kun immoo Oromiyaa keessatti ta'uuf mallattoon isaa ni mul'ata. Guyyaa isaa qofaa eegaa. Harreen alaakte dhagaan daraare. Ni milkoofna, haqa qabna,
ni injifanna. Dadhabbii qabnu karaa dheeraa deemtu. Sinitti hime warqii sana taa Oromoo isa kaleessa isin beeku. Isa kaleessa reebnee ofirraa deebisnee dadhabnu. Isa akkasiitu sin eegaa jira. Akkasittis sin eegaa jira. Xurii gadheen nutti dibe nurraa haqa. Sansakkaa fi naamusa woboon cuuphamaa turtani kudhaan madhaa ittiin baha. Oromiyaa keessatti ifa urjiitaa angaa mul'adha. Namni fuullisa maal kajeelee jechuu barbaadaa jira. Aha jaaldaandiin nu eeyyama taanaan ani waa kajeelee woboon. Sharafe miti. Sagantaa siyaasaa keenyaa beeka. Woboon isa